Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya onkoloolessa 19 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii fayyaa hawaasaa fi Oromiyaa Insaayit qabannee dhiyaanneerra. Oromiyaa Insaayit keessatti gaaffiif deebii hayyuu seenaa Dr. Mahammed Hassan waliin taasifame kutaa 3ffaa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajootii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaabisaa Waaqjiraati. Hawaasni Oromoo naannoo Jimmaa jiraatan ayyaana Irreechaa kabajatan. Oduun Oromiyaa kibba lixaa magaalaa Jimmaatti irraa nu ga'e akka ibsutti barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee garaa keessa baratanii fi hawaasni Oromoo naannoo magaalaa Jimmaa jiraatan bakka tokkotti dhufuun ayyaana Irreechaa kan bara kanaa haala ho'aatiin kabajataniiru. Ayyaana onkoloolessa 18 bara 2015 malkaa booyyeetti kabajame irratti hawaasni Oromoo fi barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaa keessa jiran uffannaa aadaa Oromoo calaqqisu uffachuun harka isaaniitti immoo keelloo fi daraaraa akkasumas marga jiidhaa qabachuudhaan gara malkaa booyyeetti qajeelaniiru. Malkaa booyyeettis eega eebbi jaarsoliitiin kennameen booda dabareetiin irreeffataniiru. Sirna duudhaa irreeffannaa kanarratti akka ibsametti uummata Oromoo bakka jirurraa aadaa isaa jabeeffatee akka socho'uu fi tokkummaa isaa eeggate bilisummaa isaa gonfachuuf akka hojjetu dhaamsi darbeera. Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma maastar pilaanii irratti hawaasa waliin marii gaggeesse. Marii uummataa kan dhimma saamicha lafaa Oromiyaa ilaalchisee kenname kanarratti namoota argamaniif odeeffannoo fi haalli Oromiyaan keessa jiru kennameera. Mariin onkoloolessa 18,2015 gaggeeffame kun akka hubachiisutti uummati ammallee xiiqiidhaan lafa isaatiif falmachuuf qophaa'ee jira. Dargaggooti maanguddoota akkasumas dubartoota kan irratti argaman marii bal'aa kanarratti akka himametti Oromiyaan yeroo ammaa karaa adda addaatiin saamamaa jirti. Sagantaa saamicha lafa Oromiyaa ilaalchisee hubannoo qabsiisuuf uummataaf marii qophaa'e kanarratti uummata Oromoo naannoo Finfinnee duwwaa otoo hin taane Oromoon iddoo hunda jiru lafa Oromoo eegsisuuf mirga Oromoo kabachiisuuf akka warraaqu dhaamameera. Mariin kun dhimma labsii haaraa caffeen Oromiyaa waa'ee magaalota Oromiyaa irratti dabarse dhimma maastar pilaanii fi dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti kan gaggeeffame ta'uu gabaasaan keenya hubachiiseera. Marii kanarratti abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuuf paartichi uummata waliin akka jabeessee hojjetu beeksiseera. Walga'iin kunis ibsa ejjennoo qabxii 9 baafachuun akka xumurame beekameera. Marii kanarrattis ejjennoon abbootii Oromoo jaarraa 15ffaa keessa deebi'ee akka haaromfamu dhaamamee jira. Bara 1518 keessa dubbiin abbaa gadaa walaabuu jilootiin dubbatame illee marii kanarratti yaadachiifameera. Abbaan gadaa walaabuu jiloo akka bara sana keessa jedhanitti diinni daangaa Oromoo karaa kamuu cabsee seene diina Oromoo hundaati. Ayyuuf beekaa Oromoo obbo Dabbasaa Guyyoo barbaaduun ammallee itti fufee jira. Agammaatti ammas oduun argameen jiru. Odeessi nu ga'ee akka ibsutti maanguddoon biyyaa fi hawaasni Oromoo wal ta'uun obbo Dabbasaa barbaadutti jiran. Akka intalli isaanii darmiin nuuf ibsitetti hagammaatti wanta argameen jiru. Oomaa wanta argameen jiru? Barbaachi obbo Dabbasaa kana ilaalchisuudhaan dhaamsi bilbilaan nu ga'ees hawaasni Oromoo bakka jirurraa jabeessee akka itti fufu kan hubachiisu. Ani Mahmud Adam Sayyid jedhama. Hayyee. Biyya daba jiraadhu Eurooppii keessa biyya Siwiidin keessa jiraadha. Wanni tokko jedha Oromoon mammaaksataa keessatti badiisan badu barbaacha badaa jedhanii garuu jaarsi barbaacha badaa jira malee badiisa bade duwwaadhaan badaan jiru. Jaarsi barbaacha bade malee badiisa badeen badaan jiru. Kanaafuu maanguddoonni abbaan gadaa fi abbaan gaddaa akkuma aadaa fi akkuma heeraaf seera ofii waan kanaan dura waa lafa kaawwatanitti itti fufanii barbaadan wanni anda barfadhu kanuma maalan jedhamee kanumarra dhaabbatee kan yaada kootu muruu barbaadan ta'uu gaariidha. Obbo Dabbasaa Guyyoo fulbaana 27 irraa kaasee achi buuteen isaanii dhabamee jira. Sudaan aleellaa Saawudiin durfamee raawwatamaa jirutti makamuuf loltoota ishee 300 gara magaalaa buufata doonii Yaman Edenitti erguu ishee beeksifte. Loltoonni kunneen loltoota Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates fi Bahreenitti makamuun finciltoota Hawutii fi loltoota pirezidaantii duraanii Ali Abdallah Salaa ni waraanu jedhameera.
Dubbimaa waraana Sudaan Brigadier General Ahmad Khalifa Al-Shamin Sudaan Yamanitti nagaa buusuuf kutannoo qabdi jedhaniiru. Waraana Yaman keessa erga bitootessa darbee tureen yoo xinnaate namoonni 5,400 ol akka ajjeefame himamaa jira. Ji'oota dhiyootiin asitti garuu loltoonni pirezidaantii Haadii fi waraanni Saawudiin durfamu injifannoo argachaa jira jedhan gabaas Reuters. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Walamni mereka umam lebi sarbam lebi senyu Sarang gerumne kasom bili somna kena ine ganu Yengi walamni mereka umam lebi sarbam lebi senyu Sarang gerumne kasom bili somna kena ine ganu Abaga berumani badane intenyu Hargoda gabrumma amma beraganu Gaya jiban lapenda bajar warega muda pada jijira Biarkanlah Agapal manna imona Irrenu tayyarab Numosis wala bomsi Irrenu tayyarab Numosis wala bomsi Jechan hamilenu chapse kharanun debisu Rabile summa igana malisu falmadan lakisu Dami jechan hamilenu chapse kharanun debisu Rabile summa igana malisu falmadan lakisu Gabrumma jalan oromoni satu Hamma bili summa urasi hasu Mabitiban mubi ajet lamenu jiraj ubate papai ubamit debisu Irkanlah Agapal manna limona Irrenu tayyarab Numosisi wala bomsi Irrenu tayyarab Numosisi wala bomsi Qophii fayyaa hawaasaa. Afrikaa keessatti biyyootni hedduu seera qaama saala dubartii ilaalessuu dhorkuu tumataniiru. Biyyootni hedduus wantuma kana dhorkuu seera baafataa jiru. Biyyoota lixaa keessatti nannaqabaa shamarran dhorkaadha. Noorwee keessatti seerri nannaqabaan dhorkuun kan hojiirra olee bara 1995tti. Seerri bara 1995 keessatti tumame yoo ati akka haadha tokko mucaa kee achitti fute balaa irratti yoo buuste yoo isheen qaama saala dubartummaa ishee laaleeffame yookiin duute yookiin wanti miidhaa jireenya guutuu mudate adabbiinsaa
hidhaa waggaa 3 amma waggaa 8tti yoo mucaan dute inni isa caaludha akkasumas yoo miidhaa jireenya guutuu mudate yookiin fuuldura irratti rakkootti dhufe seerri nannaqabaa dhorkuun walumaa galatti qaama saalaa dubartii muruu dhokka bifa adda addaatiin sunaa kan jedhamu irraa kaasee hamma baay'ee cimaa kan ta'e faroonik yookiin bifa 3 fi 4 kan dhorkudha wallaansa fayyaarraa kanaafee qaama saalaa dubartii uruun muruun dhiqsuun yookiin akka aadaatti qaama saalaa dubartii laalessuun nuti beeknu seeraan dhorkaadha kanaafuu aadaa fi hoodaa ayyaaneffachuuf jennee qaama saalaa dubartii irratti kana akka hin godhamne seerri kun Norwee keessattis yoo ta'e yookiin mucattii fudhanii biyya alaa deemanii ilaala hamma maatii fi mucaan Norwee keessatti qubatanii jiraatanitti seerichi Norwee keessattis Norwee alattis ni hojjeta seerri qaama saalaa dubartii laalessuu dhorkuu kan tumame seera kanaan dura hojiirra oolee fooyyessuufi kunis cimsee kan ibsu namni tokko mucaan durba tokko wanta kanatti saaxilamuu oolchuu yookiin dabarsa aboo qabeeyyitti himuu irra jira yoo namni tokko ummata waa'ee qaama saalaa dubartii laalessu barsiisuu kan barsiisuu irra jiru waa'ee rakkina fayyaa qofaa miti waa'ee rakkoo inni hawaasa keessatti fiduu beeksisuu qaba yoo waa'ee inni rakkina hawaasa keessatti fiduu ilaalchise seera hojiirra oolchuudha sababni isaas waliigalatti dhuma isaanii biyya kanatti rakkina hawaasaa qabaatu biyya isaan keessummaa ta'anitti kanaafuu wanta kana hojiirra yoo oolchanii Norwee keessatti jireenya hin qabaatanii Norween waan seera baay'ee cimaa maatii ijoollee durbata isaanii irratti waan kana godhaniif qabdu fakkaachuu danda'a. Seerri isaa garuu gaariidha. Akkaataa sirriidha. Sababni isaas maatii waan hojii miidhaa kana utuun hojjetin dura allama irra deebi'anii akka yaadan isaan godha. Sadarkaa hubannaa sammuu hawaasaa fi hubannaa ogummaa fayyaa akka dabalu yoo godhame jijjiiramaa tokko irra ga'uu ni danda'ama. Garuu mormii itti fufuu ni danda'a. Sababni isaas amantiidhaa fi aadaa wal qabatee waan hojiirra ooluuf. Garuu hojiin nannaqabaarraa nama tokko tokko oolchuu ni danda'ama. Haadhotiin hedduu Awurooppaa keessumaayyuu Ingilizii keessa kan jiraatanii ni galaaf akka kun ana waan hamaa keessa waan darbee fi kun mucaa korraa akka ga'uun hin barbaadu jedhu. Nuti biyya qaroomee keessa jiraanna. Mana keenya keessatti hooda fi seera gaarii qabna. Akkas jechuun ijoollee keenyatti daangaa goonee daandii keenya irra duwwaa akka deemanii hin feenu. Nuti qophoofnee gara hawaasa addunyaatti gadi ba'uu qabna. Kun ijoollee qofaaf utuu hin ta'in maatii isaaniif ta'uu qaba. Aadaa naannoo keenya jiru ofitti qabuun nurra jira. Amala fi hooda naannoo keenyas akkasuma. Waan gaarii fi sirrii amma fudhachuu akkasumas waan gaarii deebisee ni kennuudha. Waan gadhee miti. Akka kanatti attooma humna. Kun rakkina waliigala addunyaati. Kun rakkina Afrikaa qofaa miti. Uummanni baqataa jiru. Nagaa dhabuudhaan lolaa fi hiyyuma baqataa jiru. Hojii barbaachuuf baqataa jiru. Kanaaf uummatni addunyaa irratti faca'anii jiru. Kun egaa amma waliigala rakkina addunyaati. Kanaaf nuti amma waliigala addunyaaf yaaduu baay'ee barbaachisaadha. Biyyuma keessa jiraannu qofaaf yaaduu miti garuu addunyaa hundumaaf malee.
is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 3 interview with Professor Mohammed Hassan about the Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia. All the way up to 1900, when Emperor Menelik legally actually stopped it, abolished it, the Gada system was very effective in the south. It had incredible capacity of mobilizing people, basically, and it was that which really enabled the Oromo to assimilate, integrate on the basis of equality. Please underline this. Once someone was adopted into the Oromo society, that group, that individual was treated as an equal member of Oromo society, having access to resources, to all kinds of things. In a nutshell, then, it was essentially the Gada system that really enabled the Oromo to move, expand, and then absorb so many different groups of people into their own societies. What Emperor Susunios, the fellow I mentioned earlier, discovered by living among the Oromo, by knowing the language, and by fighting among them and fighting for them for many years was the Oromo capacity of assimilating people. And he used that actually for assimilating the Oromo who settled among the Christians. Basically, he used the Oromo system against them. And in the north, as I have already said, the number was basically the number that, and then the northern region of the country is mountainous, very mountainous. If you have ever been to Wallo or Begamidir or Tigray, it is very mountainous area. And in this environment, the Gada system very quickly broke down, essentially, while in the south, the Gada system basically survived. How long it takes you to write this book, and what was the challenge, Professor? The challenge is, any book, it takes time. You have to do research, and I had to spend a lot of time in libraries in London, in Rome, in Paris, and several American universities, Michigan State University, as well as Northwestern University, and the Library of Congress in Washington, D.C. area. It took a long time gathering information. The writing is generally the easiest part. What is really most difficult is, remember, you have to comb through all sources, and because I don't read Ge'ez, I have to request friends to translate it for me. And the same thing with German. I can manage with difficulties with the help of dictionary, reading Italian and the French. But with Ge'ez, with German, I had always to depend on the support of friends. And sometimes someone will promise to translate, say, a page for you, and he or she will forget. It takes sometimes 3 months or even 6 months, even for response for that simple things. And it was that which really took sometimes. Plus also when you teach, and then other departmental responsibility with family responsibility. And then I was also writing other works, several other works, and it was that which contributed to taking really much more time. I should have finished it earlier, but there were also other extremely
important issues that had to be addressed. Remember the Journal of Oromo Studies, and there are several other articles, timely articles that have to be written, which really distracts you from the main focus. If I had basically a year and a half solid without teaching, without doing all other things, I would have easily finished the book, but I was not lucky enough to have that, and it took more than that time. Very quite interesting. I was just curious about this Abba Bahare guy. Can you tell us more about him? I hope at one point, Bali, you will read, and I want every educated Oromo who reads English must really, in fact, I should have really started with this at the beginning. The great weakness of our educated class is that we don't read, they don't read, unless we read about us, unless the Oromo write about themselves, learn about themselves, and teach others. No one will do that job for us. People who do not know themselves, they always despise themselves. They always have contempt for themselves, for their way of life, for their culture, for their institution. And the people who despise themselves, they are always despised by others. People who do not really know themselves, who do not take themselves very seriously, no one takes them seriously. That is why in the Horn of Africa, even small groups, everyone despises our people because we don't take ourselves very seriously. And it is about time that we really take ourselves very seriously, learn about ourselves, our institution, about our culture, about our identity, write in our own language, respect our humanity, our dignity as people, and read about our history. Basically, what is really written, why it is written is, there is now fairly good literature in Oromo language as well as in English. Very few people, at least outside in the diaspora, if my experience in North America is anything to go by, people do not read in our language, and that is disgraceful. Unless we respect our language, learn the language, read in it, who is going to do the job for us? The point I am trying to leave with you is we have to take ourselves very, very seriously. Take our issues very seriously. The world takes you seriously if you take yourself seriously. If you don't take yourself seriously, no one takes you seriously. And if people take their institution, their way of life, their values, the plight and the sufferings of their people very seriously, no one will pay any attention. And the important point is, once people learn about themselves, their values, their culture, they will have awareness about their identity. And once people have awareness about their identity, they will have aspiration to have respect like other people, to live in dignity, to be able to administer themselves in their own country. And that must come from within us. To return to your question about Abba Bahare, this was a Christian who was born probably around what is today the town of, or rather the city of Shashamane. The area then was known as Gammo, G-A-M-O. He was born there. We don't know anything about his parents, whether he had brothers and sisters. What is known is basically from his writings that he was highly learned, and then he was the head of a monastery around what is today Shashamane area, and it was around
1577 or 78, he left that area and moved to the region, to Begum Middle region, where he became the secretary of Emperor Serdingil. Basically, he became really the secretary for him, and it was he who authored the Chronicle of Emperor Serdingil, who ruled from 1563 all the way to 1597, and he wrote extensively about the warfare between the Oromo and the Christians, and he also wrote a number of poems. Almost all his poems were inspired by his prayer for his people against the Oromo. That is why I said he was really trying to inspire the Christian leadership to mobilize their population, basically overcome their weaknesses. And he was a very acute observer, and he definitely mentioned about Oromo strengths. He was the first one to write about the Gada system. He attributed Oromo military success basically to their Gada system, which was fairly accurate because the Gada system mobilized population as a single person, basically for whatever they wanted to do, whether it was doing work or whether it was fairly warfare. And what he tried to educate the elite at the court of King Serdingil was basically to show the weakness of their society and then how to overcome. And he was incredibly intelligent man, no doubt about that aspect. And everything that he wrote, ultimately he wrote in Ge'ez, and it was only in the 19th century European travelers got hold of this manuscript, brought to Germany, to France, and ultimately to England. It was translated into German and then into French, into English. It was only in the 1940s, first it was translated into Amharic, and then it was around 1990, it was translated into Amharic again by the late Alam Ishete, and in 2002, Getachew Haile, Professor Getachew Haile, again translated it into Amharic. Basically, everyone who translated it, they want the Habeshas to read about that aspect. Abba Bahare described the Oromos as enemies, as brutal enemies, basically as destroyers, as enemies of the Christians. And one of the reasons why his 12-page manuscript had such a staying power, this short document has such unbelievably staying power. Everyone who writes about the Oromo quotes it. In fact, this became the beginning of Oromo history. And what I really wanted to show was something very, very different. Oromo's, Abba Bahare's version of Oromo history is one aspect. There is also another version that historians have overlooked. And it was to show that aspect, I basically devoted a chapter to him. Abba Bahare says, you have to know about these people, not because the Oromos are good people, but he said, we read histories of the Muslims who are our enemies. In other words, he is advising the elite at the court. Basically, although these people are our enemies, you have to understand their strengths. This interview will continue next week.